Nagaa jirtu ani Dirribaa Yeleen jedhama. Har'a barumsa tokko qabadhee dhiyaadheera. Barumsi kun giraamerii afaan Ingiliffaa irratti xiyyeeffata. Qabiyyeensaa barreeffamni isaa waan hundumtuu afaan Ingiliziitiin ta'e. Ani garuu akka hubannaan isaa baay'ee haala gaarii ta'een namootaaf galuu danda'u jecha afaan keenya yookaan afaan Oromootiin ibsatti kennaa jechuudha. Barumsi kun bal'aadha. Walitti fufiinsaan yeroo dheeraadhaaf barumsa kennamuudha. Barumsa giraamerii afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee barnoota bu'uuraa ta'an kan of keessatti qabateedha. Yeroo yeroottis egaa gaggabaabsee haala hirmaannaan isaattiin namootaaf hubatamuu danda'u jecha YouTube irratti dhiyeessa waan ta'eef akka yeroo garaagaraatti hordoftaniif hammuma isin yaadachiisuun jaalladha. Waliigalli mata duree barumsa kootii English Grammar Explained in afaan Oromoo jedha. Hanga danda'ametti egaa walumaa gala giraamerii afaan Ingiliffaa keessa jiran hundumaa hammachiisuudhaaf yaaliin godhameera. Isa kanammoo YouTube isaarraa yeroo yerootti hordofaa akka adeemtan isin afeera. Egaa gara barumsa keenya kutaa irratti yeroo dhufnu mata duree keenya waliigalaasaa English Grammar Explained in afaan Oromoo jedhu jalatti barumsi kutaa irraa kutaa jalqabaa jechuudha. Parts of speech isa jedhu ta'a. Mata dureen keenya har'aa parts of speech isa jedhudha. Ibsuma isaarraa gaarkaa arguun danda'amu parts of speech jechuun maal jechuudha isa jedhu yoo ilaalleef a class of words based on the word's function, the way it works in a sentence jedha. Mata dureen kun yeroo baay'ee giraamerii Ingiliffaa keessatti baay'ee qabxii bu'uuraati. Baay'ee qabxii irraa jalqabamuun irra jiruudha jechuudha hubannoo giraamerii afaan Ingiliffaa keenyaa guddifachuudhaaf. Akkuma ibsa isaarraa arguun danda'amu maal jechuudha parts of speech jechuuni Ingiliffaan wantoonni jiran hundumtuu isa argamu ta'uu danda'a, isa hin argamne ta'uu danda'a. Waan lakkaa'amu ta'uu danda'a, kan hin lakkaa'amne ta'uu danda'a. Yookaan immoo jechoota nuti barreeffama keessatti bifa adda addaan dhimma itti baanu garaagaraa ta'uu danda'u. Wanti hundumtuu maqaa qaba. Maqaan wantoota adda addaaf kennaman kun akka wal fakkaatanitti akka hiikaa isaaniif ergaa isaaniitti immoo adda adda qoodamanii kaa'amanii jiru. Adda adda qoodamiinsi maqaa wantoota adda addaaf kennamee kun parts of speech jedhamee beekama. Yeroo tokko tokkoon maaloodhaan ni jennee gara adda adda baafnee ilaaluutti dabarru immoo caalaa nuuf ifuu danda'a. Fakkeenyaaf there are 8 types of parts of speech jedha. Wantoonni hundumtuu maqaa qabuu jenneerra. Isa argamu ta'uu danda'a, waan hin argamne ta'uu danda'a, wanta lakkaa'amu ta'uu danda'a, wanta hin lakkaa'amne ta'uu danda'a, waan hundumtuu maqaa qabu. Maqaa qabaachuu isaanii duwwaa otoo hin ta'in akkuma maqaa qaban immoo akka ergaa isaaniitti immoo adda adda qoodamanii isaan kun wal fakkaatu addana jalatti ramadamanii isaan kun immoo wal fakkaatu hiikaan isaanii wal fakkaataa bakka kanatti ramadamanii jedhame. Adda addaan immoo qoodamanii kaa'amanii jiru. Adda adda qoodamiinsi kun immoo mata duree parts of speech jedhu kana jalatti bakka 8tti qoodamanii jiru jedha ibsi addanarraa nuyi arginu immoo. Fakkeenyaaf inni jalqabaa naawoniidha. Naawonii jedhamanii wal fakkaatu jedhamanii isa kana jalatti warri ramadaman eenyu fa'iisa jedhu immoo walii wajjin ilaalla. Lammaffaa irratti immoo pronaawoniidha. Pronaawonii warri jedhaman immoo eenyu fa'iif maqaan pronaawon jedhamu kennamee addana jalatti immoo tokko ta'anii ijaaramanii jiru yookaan immoo kaa'amanii jiru isa jedhu immoo ilaalla. Sadaffaa irratti immoo verbiidha. Verbiin eenyu fa'i? Verbii jedhamanii warri bakka kanatti wal fakkaatu ergaan isaanii walii wajjin adeemaa jedhamanii iddoo kanatti ramadaman immoo eenyu fa'i isaan kanas ni ilaalla. Arfaffaa irratti adverbiidha. Adverbiin eenyu fa'i akkuma warra gaarraatti ilaaluu yaallee isa kanas addaan baafnee eenyu fa'a akka isaan ta'anis ni ilaalla. Shanaffaa irratti immoo adjektiiviidha. Adjektiiviin eenyu fa'i
maqaa eenyu fa'iif kennameedha. Hojiin isaanii hiikaan isaanii maal isa jedhu qofaatti yeroo ilaallu immoo caalaa yerootti seenu immoo gadi qonnee ilaalaa deemnaa jechuudha. Inni ja'affaan warra 8 keessaa conjunctionidha. Isaan kun immoo eenyu fa'i? Eenyu fa'i isa jedhu ilaallaa. Hojiin isaanii maaloodha isa jedhus barreeffama keessatti gaa inni ilaallaa jechuudha. Torbaffaan preposition isa jedhudha. Preposition warri jedhaman immoo eenyu fa'i? Isaanis akkuma warra kaanitti adda baafne qofaatti ilaallaa. 8ffaaf inni dhumaa gaa kutaa kana keessatti parts of speech mata duree jedhu kana keessatti interjectionidha jechuudha. Interjection jedhamanii immoo warri walitti gurmaanii wal fakkaatu jedhamanii bakka kana jalatti ramadaman immoo eenyu fa'i isa jedhus inni ilaallaa jechuudha yeroo itti dhufnu. Kanaaf egaa amma gara qabxii keenya jalqabaatti yeroo ceenu warra 8 kana keessaa har'a hunda isaanii ilaaluu hin dandeenyu waan ta'eef akka hubannaafis hirmaannaafis hordoffiifis baay'ee salphaa ta'uuf jechaanii gaggabaabseen yeroo yerootti barsiisee dhiyeessu yaalaa jechuudha. Kanaaf har'a noun isa jedhu ilaalla. Qabxii warra 8 keessaa parts of speech jalatti warra 8 amma ilaalle keessaa isa jalqabaa noun ilaallaa jechuudha har'a. Akkuma ibsa isaarraa arguun danda'amu, noun is a name given to people, places, animals, feeling, materials and jedhee itti fufa. Noun jechuun waan biraa jechuu miti, maqaa jechuudha. Maqaa maalii? Maqaa wantoota garaagaraatiif jalqaba akkuma dubbachuudhaaf yaalee isa argamuuf isa hin argamneef, isa lakkaa'amuuf isa hin lakkaa'amneef yookaan immoo jechoota nuti bifa garaagaraan yeroo barreessinu yeroo dubbisnu dhimma itti baanuuf kennames ta'uu danda'a. Waan hundumtuu maqaa qabu maqaan wanta kamiifiyyuu kenname noun jedhameeti beekama. Fakkeenyaaf addanatti akkuma fakkeenya jalatti eeramuudhaaf yaalame kennaa wanti jedhu jira. Kennaan maqaadha, maqaa namaati. Amma gaa maqaa namaa ta'uusaa dafnee hubachuu dandeenya. Nouniin maqaadhaa isa jedhu dafnee hubachuun hin danda'ama. Haa ta'uyyuu malee itti fufnee immoo kennaa dhumti maqaansaa nounii akkamiiti? Nounii dhumti immoo deebi'ee ofiisaatiif iyyuu bakka adda addaatti qoodama waan ta'eef isa kana immoo itti fufnee ilaalla. Garuu noun jechuun maqaadhuma. Kennaan maqaadha. Maqaa akkamii? Maqaa namaa. Dog inni jedhu jira fakkeenyaaf maqaadha. Maqaa maalii? Maqaa animaaliiti. Maqaa bineensaaf yookaan sareef kennameedha jechuudha. Finfinnee fakkeenyaaf maqaadha. Maqaa akkamii? Maqaa bakkaaf kennameedha. Nounii ta'uusaa yeroodhuma waamnu yeroodhuma dhimma itti baanu iyyuu hubachuun hin danda'amu. Garuu nounii akkamiiti isa jedhu immoo akkuma nama dubbachuudhaaf yaalee nounii dhumti immoo ofiisaatiif deebi'ee bakka adda addaatti qoodama waan ta'eef itti fufnee ilaalla. Beauty fakkeenyaaf miidhagina. Miidhaginni jira dhimma itti baanaa garuu nouniidha jechaa jirra. Nounii akkamiiti isa jedhu immoo akkasumasas yeroo itti dhufnee ilaallu hin qabaannaa jechuudha. Stone things warra jedhaman keessaa dhagaadha fakkeenyaaf kan iddoo kanatti ilaalaa jirru. Dhagaa maqaadha. Dhagaa dhumti immoo yookaan stone dhumti jedhu kun iyyuu immoo ofiisaatiif deebi'ee nounii akkamiitii jedhu immoo isa ittaanutti yeroo dhufnu ilaaluu hin danda'amaa jechuudha. Salphaadhumatti garuu noun jechuun maqaa yookiin namaaf kenname yookiin bakkaaf kenname yookiin bineensaaf kennamu miira yookaan dhageettii adda addaaf yookaan meeshaalee adda addaaf kennamu ta'uu danda'a. Kanaaf maqaadhumaa isa jedhu dimshaashumaan hubachuunsaa gaarii ta'a. Egaa itti fufnee yeroo ilaallu immoo akaakuuwwan nounii jalqaba irratti dubbachuudhaaf yaaleera. Nounii dhumtummoo deebi'ee akaakuuwwan adda addaa qaba. Bakka adda addaatti qoodama. Isaan kana ilaalla. Kinds of nouns jedha iddoo kanatti. Fakkeenyaaf akaakuuwwan nounii keessaa inni tokko proper nouniidha. Proper noun jechuun maal jechuudha isa jedhu itti dhufnee ilaalla. Inni lammaffaan common nouniidha. Inni sadaffaan abstract noun jedhamee beekama. Inni arfaffaan collective nouniidha. Shanaffaan material nouniidha. Ja'affaan countable and uncountable nouniidha jechuudha. Isaan kana gaarraa hunduma isaanii ilaaluuf yeroon keenya nunga'u wanta ta'eef yookaan immoo dheerachuu danda'a waan ta'eef addaan baasnee qabxii isa jalqabaa tokkoffaarra jiru proper nounii walii wajjin ilaallaa jechuudha. Ibsa isaarraa egaa ammas hubachuun akkuma danda'amu yookaan ilaaluun akkuma danda'amu proper noun is a specific name for a particular person, place, animal, thing or jedheetti fufa. Isa kanatti gatii guddaa laannee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa tokkoffaa isa kana gaarii goone hubachuudhaafis nu gargaara. Proper nounii gaarii goone hubanneennaan isa taanu
naawnoota warra taanan immoo warra naawonii jalatti jalqaba irratti maqaa dhahaa turre yookaan yeroo tarreeffaman ilaalaa turre hubachuudhaaf baay'ee nu gargaara waan ta'eef proper noun isa jedhu kana gaarii goonee hubachuun barbaachisaadha. Proper noun jechuun egaa akkuma nama ibsa isaarraa dubbisuudhaaf yaalee maqaa akkamiiti naawoniin maqaadhaa jenneerra proper wanti jedhu immoo itti dabalame proper noun jechuun maqaa akkamiiti isa jedhu yoo laalleef immoo wanta tokko eenyummaa isaatiin adda baafnee leexaa isaatti yeroo dhannee waamnu yookaan dhimma itti baanu barreeffama keessatti yeroo barreeffamu yookaan immoo isa barreeffame yeroo dubbisnu qofaatti wanta tokkotti wanti sun maqaa namaa ta'uu danda'a. Maqaa bakkeewwan adda addaa ta'uu danda'a. Maqaa bineensaa ta'uu danda'a. Maqaa wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Maqaa miira garaagaraa ta'uu danda'a. Addaan baafnee leexaa isaatti yeroo dhimma itti baanu proper noun jedhamee waamama. Fakkeenyaaf bifa attamiin yeroo dhimma itti baanu immoo gabaabaadhumatti yookaan salphaatti hubachuun danda'ama proper nounii. Proper nounii fakkeenyaaf yeroo barreeffama keessatti akkuma irra deddeebi'ee dubbachaa jiru yeroo barreessinus isa barreeffame yeroo dubbisnus waa'ee seera afaanii barachaa jirra waan ta'eef seera ingiliffaa keessatti gaanni kun yookaan giraamerii afaan ingilizii keessatti wanta ta'uuf malaati kan dubbachaa jiru. Fakkeenyaaf yeroo maqaa namaa proper noun isa jedhamu dhimma itti baanu addaan baafnee leexaa isaatti fakkeenyaaf mootii maqaan jedhu jira bakka kana mootiin addaan ba'ee maqaa nama mootii jedhamu tokkotu eeramee jira. Kanaaf mootiin barreeffama keessatti yeroo ta'u bifa kanaan proper nounidha jechuudha. Latii maqaan jedhu jira. Adda ba'ee eenyummaa isaatiin qofaa isaatti eeramee jira waan ta'eef proper nounidha jechuudha. Ifeera maqaan jedhu jira. Ogeetti maqaan jedhu jira. Olbiraat, olaantaa isaan kun hundumtuu egaa itti fufnee maqaa namootaa dhuunfaatti bifa kanaan baay'isnee tarreessuun hin danda'ama. Wanti beekuun nurra jiru garuu yeroo bifa kanaan ta'an akka seera afaan ingiliffaatti proper noun jedhamanii beekamu jechuudha. Parts of speech jalatti naawonii keessaa akaakuuwwan naawonii jalatti proper noun jedhamanii beekamu jechuudha. Dabarree maqaa bakkeewwan adda addaa ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Oromiyaa tokkuma jira isumatu maqaa dhaame bakka kanatti. Kanaafi Oromiyaan proper nounidha jechuudha. Finfinneen maqaa bakkeeti, maqaa biyyaati, maqaa lafaati. Tokkuma jira isumatu bifa kanaan maqaa dhaame addaan baafamee qofaasaatti maqaa dhaame waan ta'eef proper nounii ta'a. Maqaa bakkeewwanii keessaa ta'ee proper nounii ta'a jechuudha. Ameerikaan akkasuma, Baaleen akkasuma, Harargeen akkasuma, Tulluu Walalis akkasuma jechuudha. Isaan kana keetti hubachuun gaariidha. Fakkeenyaaf maqaa bineensaa keessaa yoo ilaalle immoo beellaa wanti jedhu jira. Beellaan fakkeenyaaf maqaa sareeti. Akka aadaa keenyaatti tarii adda adda baasnee saree hundumaaf maqaa kennuu dhiisuu dandeenya ta'a. Iddoo kanatti garuu beellaa wanti jedhu kaa'amee jira. Kanaaf bifa kana yeroo maqaa bineensaa ta'u proper noun jedhamee beekamaa jechuudha. Soofii fakkeenyaaf akkasuma akkuma kan saree ta'uu danda'a aadaa keenya keessatti jira garuu bal'inaan jiraachuu dhiisuu danda'a malee soofii fakkeenyaaf maqaa durreeti. Barreeffama tokko keessatti bifa kanaan yeroo adda baafamtee adurreen tokko maqaan ishee bifa kanaan barreeffamee taa'u yeroo dubbisnus yeroo barreessinus proper nounii ta'a jechuudha maqaan kun. Bulloo fakkeenyaaf maqaan fardaa jira. Egaa waa'ee bulloo bal'inaan aadaa Oromoo keessatti maqaa fardaa keessaa bulloonni jedhu kun baay'ee beekamaa natti fakkaata. Kanaaf yeroo bifa kanaan barreeffamu proper noun jedhamee beekamaa jechuudha. Maqaa wantotaa keessaa immoo fakkeenyaaf rose flower abaaboo akaakuu garaagaraa baay'een jiraachuu danda'a. Nuti garuu kan nuyi adda baasnee barreessine yookaan dubbisaa jirru rose. Flaawarii isa roozii jedhamu abaaboo isa roozii jedhamu ta'uu danda'a. Kanaaf bifa kanaan yeroo taa'u adda ba'ee eenyummaa isaatiin yeroo taa'u proper noun jedhamee beekamaa jechuudha. Dot pencil fakkeenyaaf qubeessaa akaakuu baay'een jiraachuu danda'a. Kan nuti bakka kanatti argaa jirru garuu dot pencil isa jedhudha. Kanaaf proper nounii ta'a jechuudha. Gold water fakkeenyaaf bishaan inni hidhamee cuqqaalamee gurguramu akaakuu baay'een jiraachuu danda'a.
Nuti garuu kan nuti keessaa yeroo kana ilaalaa jirru waa'ee Goldwatariiti waan ta'eef tariin barreeffame ta'a yookaan dubbisaa jirra ta'a proper noun ta'uusaa beekuun gaariidha jechuudha. Coca-Cola fakkeenyaaf lallaafaa akaakuu hedduun jiraachuu danda'a. Keessaa yeroo Coca-Colaan adda ba'ee leexaa isaatti eenyummaa isaatiin ibsamu proper noun ta'a jechuudha. Isatti fufus immoo kan biraa yoo laalleef events name jedha. Fakkeenyaaf irreechi Oromoon waggaa keessatti ayyaanota garaagaraa hedduu kabajata. Irreechi keessaa garuu guyyaa galataa Oromoon waggaa keessaa guyyaa tokko kabajatudha. Kanaaf adda ba'ee eenyummaa isaatiin qofaatti eeramee jira waan ta'eef maqaan irreecha jedhu yeroo barreeffamu proper noun ta'ee beekamuutu irra jira jechuudha. Olympic Games fakkeenyaaf geemota garaagaraatu addunyaa irratti geggeeffama. Inni kun garuu addumaan beekamaa kan ta'e waggaa 4 addunyaa irratti kan geggeeffamu taphni Olympic Game jedhamu jira waan ta'eef yeroo barreessinu yeroo arginu proper noun ta'uusaa beekuun gaariidha jechuudha. Hin barreessina yoo ta'es akka seera taatiitti dhimma itti ba'uun barbaachisaadha jechuudha. World War II fakkeenyaaf lola addunyaa isa lammaffaa lola addunyaa inni tokkoffaan jira ture. Inni kun eenyummaadhuma isaatiin qofaatti lola addunyaa isa lammaffaa ta'uunsaa eeramee jira waan ta'eef taateewwan adda addaa keessaa proper noun ta'eeti beekamaa jechuudha. World Cup fakkeenyaaf tapha kubbaa miillaas addunyaa irratti geggeeffamu. Inni kunis waggaa 4 addunyaa irratti geggeeffama. Taphni Afrikaatti geggeeffamu jira, Eeshiyaatti kan geggeeffamu jira, Awurooppaatti kan geggeeffamu jira. Inni kun garuu addaan ba'ee eenyummaansaa eerame yookaan ibsame waan ta'eef maqaa eventootaa keessaa proper noun ta'uudhaan beekamaa jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoon orrumammaa saanduqa keessa keenya ilaalaa turre egaa himaan immoo yoo ibsuudhaaf yaalii goone maqaa namaa fakkeenyaaf Qananiisaa is an Oromiyaan athlete. Qananiisaan atleetii Oromiyaati. Atleetota baay'een jiraachuu danda'u Oromiyaa keessa jiraachuu danda'u tun ta'in akka isaan jiran beekamaadhuma. Garuu nuti keessaa nama tokko addaan baafnee ibsaa jirra waan ta'eef maqaan Qananiisaa jedhu hima kana keessatti proper nounidha jechuudha. Inni lammaffaan places name maqaa bakkeewwanii keessaa mu fakkeenyaaf I've been to Sodaree last week. Ani torban darbee addumaan baasee maal jechaa jira namni kuni Sodareen ture jechaa jira. Fakkeenyaaf bakkeewwan garaagaraa jiraachuu danda'a, Adaamaan jiraachuu danda'a, Bishooftuun jiraachuu danda'a. Namni kun garuu addaan baasee Sodareen ture jechaa jira waan ta'eef maqaan Sodaree jedhu hima kana keessatti proper noun ta'ee beekamuutu irra jira jechuudha. Sadaffaa irratti maqaa bineensotaa yoo ilaallee fi bukkuuraa wanta jedhutu jira. Bukkuuraa is a very dangerous dog. Saree hamaa ta'uusaa ibsa. Himni kun sareen maqaa adda addaa qabaatan jiraachuu danda'a. Bakka kanatti garuu inni kun addumaan baafamee maqaa isaatiin kaa'amee jira waan ta'eef hima kana keessatti maqaan kun egaa maqaan bineensaa kun proper noun ta'ee beekamaa jechuudha. Maqaa wantootaas yoo ilaalletti fufne I did never drink Coca-Cola jedha. Lallaafaa tasuma dhugee hin beekne keessaa lallaafaa hundumaa dhugee hin beeku jedha otoo hin ta'in adda baasee wanta dhugee hin beekne Coca-Cola ta'uusaa immoo eera waan ta'eef Coca-Colaan bakka kanatti proper noun jedhameeti beekama. Maqaan kun yeroo barreessinus yeroo isaa barreeffame dubbisnus haala kana wanta ta'ee jiru egaa proper noun ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Maqaa taateewwan adda addaa jalqaba saanduqa keessaa gara dhumaatti ilaalleedha. Inni kun Irreecha is Oromo's Thanksgiving Day jedha. Guyyaa galataa Oromoo ta'uusaa ayyaanota adda addaa jira. Ayyaanonni kun mataa isaaniitti hiika adda addaa qabaachuu danda'u. Keessaa irreechi garuu irreecha ayyaanni jedhu jira. Irreechichi immoo guyyaa galataa Oromoo ta'uusaa immoo dubbata waan ta'eef maqaan irreecha jedhu kun egaa proper noun ta'aa jechuudha. Maqaa taatee yookaan eventii ta'ee maqaa proper noun ta'uudhaan beekamaa jechuudha. Egaa itti fufnees yoo ilaalle proper noun kun immoo giraamerii afaan Ingiliffaa keessatti seera ittiin beekamu qaba. Isaan keessaa cimsine yaadachuun kan nurra jiru tokko proper noun must be capitalized jedha. Yeroo hundumaa proper noun hima tokko keessatti yookaan jalqaba dhufe ta'uu danda'a
yookaan gidduutti dhufuu danda'a yookaan xumurarratti dhufuu danda'a yookaan immoo himuma tokko keessatti iyyuu ta'e immoo proper nouniin lamaaf isaa ol jiraachuu danda'a. Eessatti iyyuu dhufuu yoomiyyuu dhufuu yeroo hundaa qubeen jalqabaa maqaa sanaadhaa qubee guddaadhaan jalqabuutu irra jira kun seera afaaniiti. Kaapitaalii ta'utu irra jira yookaan immoo bilook leetariidhaan jalqabuutu irra jira. Fakkeenyaaf kookeet maqaan jedhu jira bakka kanatti. Kaan yeroo hundumaa qubee guddaadhaan eegaluutu irra jira. Gidduutti isa dhufu, jalqabatti isa dhufu, xumurarratti isaa dhufu. Yookaan immoo hima tokko keessatti proper nouniin lamas isaa olis haa jiraatan. Hundumti isaanii yeroo hundumaa qubee guddaadhaan eegaluutu irra jira. Fakkeenyaaf maqaan namaa kookeet jedhu kaan qubee guddaa ta'utu irra jira jechuudha. Finfinneen maqaa bakkaati fakkeenyaaf qubee faan qubee guddaa ta'utu irra jira. Bulloon maqaa fardaati barreeffama keessatti seerri afaanii kan inni ajaju maqaa bineensaas haa ta'u hamma proper nounii ta'etti qubee guddaadhaan eegaluutu irra jira. Fakkeenyaaf kookaa-kollaa maqaa wantotaa keessaa qubeen jalqabaasaa qubee guddaa ta'utu irra jira. Irreecha maqaa taateewwanii keessaas barreeffama keessatti yeroo hundumaa jalqabni qubee isaatii qubee guddaa ta'utu irra jira. Akkasuma itti fufanii wantootni nuyi yeroo itti dhufaa deemnu gaa ilaalaa kan dhufnu jiraachuu danda'u akka seera giraamerii afaan Ingiliziitti qubee guddaadhaan jalqabuutu irra jira jechuudha proper nouniin. Fakkeenyaaf hima tokko keessatti akkuma gara gaarraatti ibsuudhaaf yaalee proper nouniin lama jiraachuu danda'a. Finfinnee is the capital city of Oromiyaa jedha. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Kun karaa biraa dhugaa waliigalaati. Akka seera afaanii ilaalaa jirrutti immoo proper nounii lamatu seentensii tokko keessa jira, hima tokko keessa jira. Inni tokko jalqaba irratti dhufe, inni itti aanu immoo dhuma irratti dhufe. Lamaan isaanii iyyuu qubeen jalqabaa isaanii qubee guddaadhaan barreeffamuu danda'utu irra jira. Kana seera afaaniiti waan ta'eef jijjiiruun hin danda'amu jechuudha. Egaa har'aa mata duree keenya waliigalaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo isa jedhu jalatti waa'ee parts of speech walii wajjin ilaalaa turreerra. Parts of speech immoo hiikaasaas ilaalleerra. Akaakuuwwan parts of speech 8 akka isaan ta'anis ilaallee isaan keessaa tokko noun isa jedhu qabxii jalqabaarra isa jiru keessaa immoo waa'ee proper nounii ilaalaa ture jechuudha. Barumsi keenya har'aa hanga ammaatti kan ture fakkaata. Barumsi keenya torban itti aanutti fufu waa'ee common nouniiti. Barumsa kana ilaalchisee gaaffii yoo qabaattan yaada adda addaa yaada ijaarsaa kamiyyoo qabaattan teessuma iimeelii koo an itti fufee barreessee jiru kanaan wal arguun hin danda'ama. Hangasitti immoo egaa viidiyoo kana laayik akka gootan sheer akka gootan akkasuma yeroo yeroottis immoo viidiyoo kana jaallattanitti yoo ta'e akkasin yeroo yeroottis hin qaqqabuttis immoo sabiskiraayib gootan.